babbareeddu tana ijoollee isin amma arguu jirtan tana maashaallah raajaa Oromoo teenya sargiinis guyyaa tokko aruuzmaanis isanis guyyaa tokko waan ajaa'ibaati takka saayibban qaqqaalii kun olaal akkanatti sargii isaanii agartanii jirtanii kun egaa fuudhuuf deemaa tokko booda ni fuusifnaa isallee asamaanuu akka nu quba qabaatanii isiniin jenna Ahmaddiin illeen salphirra jira isaanitti aanee jira waan ta'eef ni fuusifna rakkoon qabu itti aanee immoo siddiinis ijoolleen lameenis hin fuudhe akkasumas isaan kana maal jedhatu maal laamtaaf warra fuudhimmoo warra fuudhin kana awwa jannata harka ni'imaa duniyaa kana harka kana jala warra amman tana ruuzi yeroo kana kanaaf deebi'ee woo maal jettaan beete gabbaari warra fuudhin maal jettaan warra fuudhin abdi rabbi birayi ha guyyaa gaafa rabbi jiri ummataati taasala sababa jira sababa godhaadhaa kennaa jennaa ifadha saniif akka fuudhan immoo akkam fuudhan jettan fuudhan wallahi billahi ayyi saayiba keetoo Jannaatii fi siddeedha. Nimaa sana rabbi isin agarsiisu hin jaallu. Fuudhadha. Tattaafadhaan jaabu. Ayyi saayiba keetoo gara doo. Isa karaan isin geessaa jiru. Inshallah inshallah.